ija kee arguun barbaadu. Yoom harkana flatta, yoom harkana flatta. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Suuraa keessan yookiin immoo suuraa hiriyaa keessanii qofa galchuun umriin keessan yookiin immoo umriin hiriyaa keessanii tilmaamaan meeqa akka ta'e beekuu yoo barbaaddan applicationii moobaayilii kana nama beeksisu linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun applicationii sana daawunlood gochuun itti fayyadamaa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Yoom harkana flatta, yoom harkana flatta. Dubartii garaatti baattu yookiin immoo ulfataatee daandiirra jiraattu tokkotu ture. Dubartiin kun dahuudhaaf yoo xiqqaate baatii tokko yookiin immoo torbee lamatu ishee hafa. Ulfi ishee baay'ee guddateera. Haa ta'uutii garuu daandiirra gargaarsa nama tokko malee jiraatti. Kanaan otoo jirtu guyyaa tokko baay'ee beeloftee qarshii tokko qabachuun gara supparmaarkeetii seenuun aannan bitachuu barbaadde. Ulfa ta'uu isheerra kan darbe uffanni ishee xuraa'aa samaa yeroo dheeraadhaaf kan hin dhiqamne maraatu wanna fakkaattuuf yeroo supparmaarkeetii sana keessa seentu eegdonnii fi gurgurtoonni supparmaarkeetii ilaa hattuun seente ilaalaa akka isheen waa tokko hin fuune jedhanii ijaan ishee to'achuu jalqabanii. Kan isheen barbaadde aannan xiqqoo tureetii. Dubartiin ulfi immoo wanta itti urgaa'e wanta feetee argachuuf baay'ee waan dhamaatuuf abbaa manaa fira obbolaa isheef ajajamu waan hin qabneef ofumaa waan barbaadde argachuuf bakka kana seente. Aannanis hiixattee fuudhaa otoo jirtuu garaan ishee guddaa ta'e kuni ishee danquun aannan birciqqoo lama ol kaa'amanii jiran jalaatii kufanii caccabanii. Kan of harkaa qabdu qarshii tokko waan ta'eef baay'ee naate. Eegdonnii fi gurgurtoonni supparmaarkeetii sanaa battalumatti dhufanii kan cabsite kana dafii kanfalii jedhanii gaafatuuni. Sanuu kan cabe kan qarshiinsaa guddaa ta'edha. Kana kanfaluuf dubartiin kun humna hin qabdu. Namoonni supparmaarkeetii sana keessaa nama akkasii maaliif mana akkanaa keessa galchitu? Qulqullina isaa nama hin eegganne daandiirri nama jiraatu bakka nuti fayyadamnu akkamittiin fayyadamaa jedhanii warra abbaa supparmaarkeetii komatu. Dubartiin kun homaa maallaqan kanfalu hin qabu. Giphii koo keessa kan jiru qarshii tokkodha. Hoodhaa kanammoo jettee yeroo kennituu fi qoosaa jirta ta'uu qabaa. Bakka fidduu fidiitii amma kanfalii ta'uu baannaan garuu poolisii waamnee ni hidhamtaa jedhanii isheetti dubbatanii. Walitti bu'iinsa kana keessaa dargaggeessi tokko dubartii kana argee eenyu akka taate yaadatee gara ishee dhufe. Warra kaasharii gurgurtootas meeqadha maallaqni guutuun jedhee gaafatee dubartii kanaaf kaffale. Eega kanaas anaan na bartee jedhee gaafataanii. Yeroo kana dubartiin ulfi kun lakki dhiifama si baruu hin dandeenye naaf kanfaluu keef dhiphina kana keessaa na baasuu keef guddaa galatoomii jettee galateeffatte. Yeroo kanannis ni dagatte malee olmaa kanaan olii anaaf olteettaa jedhee deebisaafi. Yeroo kana isheenis ati eenyu jettee gaafatteeni. Innis maqaa isaatti himuun yeroo barnoota haayiskuulii baratu boorsaan inni itti baratu maatiinsaa harka qalleeyyii waan turaniif kan pilaastikaa meeshaa garaagaraa keessaa ba'e waan na tureef ijoolleen dareesaa hariyyoonni isaa hiyyummaa isaa kanatti keessumaa immoo boorsaa isaa kan pilaastikaa kanaan yeroo hundaa itti kolfaa kan turanii fi sababa sanaan barnoota illee dhaabuuf yeroo jedhu dubartiin kun boorsaa abbaa ishee mana jiru kan abbaan ishee ittiin fayyadamne fiddee mucaa kanaaf kenniteetti. Innis seenaa kana itti hime. Yeroo kana isheenis yaadatteeni. Kanaan qaamni ishee xuraa'aadha ni ajoofti otoo hin jedhiin supparmaarkeetii sana keessaa harka isaa gateettii isheerra kaawwatee fuudheenii gadi ba'e. Namoonni isa argan maal ta'eera kuni ajaa'aan kun kan harka isaa isheerra kaawwatu qulqullina isaatiif hin yaadda'u jedhanii isa komatanii. Eega daandii xiqqoo
waliin imalanii booda maal taatee daandii irratti haftee jedhee yeroo gaafatuuni isheenis heerumtee akka turtee fi ulfooftee baatii 6 yeroo guuttu mana yaalaa deemtee daa'ima gadameessa ishee keessaa yeroo laalamtu daa'imni gadameessa ishee keessaa fayyaa akka hin taanee fi miila akka hin qabne yeroo itti himamu abbaan manaan daa'ima kana guddisuurraa haa bahu daa'ima fayyaa deenyee guddifachuu nuuf wayyaa jedhee yeroo gaafatuuni dubartiin kun lakki jettee akka diddee fi sababa kanaan gaa'elli isaanii akka adda qoodame haati isheellee abbaa manaa kee waliin jiraachuurraa daa'ima akkasii dahuun filattee dhimma keetii jireenya kana situ murteeffatee jettee akka ishee ariite abbaa manaa isheerraallee gargar akka baate abbaan ishee immoo yeroo dhiyootti akka boqote torbanuma gadameessa ishee ilaalchiste abbaan manaa ishee dubartii gara biraa mana isheetti fidatee isheedhaan akka ari'an seenaa isheetti himte innis baay'ee gadduun homaa rakkoon qabu kanaan booddee hamma deessutti ana waliin jiraatta jedhee gara mana isaatti fudhatee galee uffata ulfaa babbareedoo bitee fi fidee fi dooktarri mana yaalaa daa'imni ishee miila akka hin qabne qaama hir'uu akka ta'e itti himus dubartiin kun garuu guyyaan ishee gahee daa'ima qaama guutuu bareedaa dahuu dandeesse yeroo kanatti waaqa ishee baay'ee galateeffatte dargaggeessi kunii fi dubartiin deesse kuni duris wal beeku waan ta'eef walitti siiquuf hariiroo jaalalaa keessa seenuuf badaa isaan hin dhibne daa'ima ishee waliin jaallateeni battaluma fuudhee waliin jiraachuu itti fufanii deessee baatiiwwan muraasa booda abbaan manaan ishee duraa barbaadeenii dhufe akka isheen heerumte hin beeku ture daa'imni dhalate fayyaa ta'uu hubatee ifa manaaf godheetii dubartii anaan baay'ee jaallattutu dooktaraaf maallaqa kennuun ulfi gadameessa kee keessaa fayyaa akka hin taane akka bahuu qabu kan hime isheedha daa'imni dhalate fayyaa ta'uu barraan qorannoo keessa irra deebiseen yeroon ilaalu sirrii akka ta'e yeroon hubadhetti dooktara sana himadheen jaalallee koommoo ofirraa ari'een dhiifama kee argatu si bira dhufeeraa jedhee gaafateeni erga waraabessi darbee sareen duti jedhama mitiire jecha akkanaa deebistee fi ati abbaa daa'ima koo miti daa'ima koofis abbaa ta'uu hin dandeessu kanaaf seera qabeessaan walirraa waan adda baaneeruuf lamuu lammataa ija kee arguu waan hin barbaanneef karaa dhufterra deebi'ii deemii jettee ofirraatii deebiste qorannoon mana yaalaatii argamu bakkeewwan hedduutti gaarii ta'us haa ta'uutii garuu bakka ulfa baasuu gatu jedhatti garuu cubbuu keessa nama galchaa rabbi kanarraas nu haa eegu jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa yoo jaallatan laayik sheer sabskraayib godhaa suuraa keessan yookiin immoo kan hiriyaa keessanii galchuun qofa tilmaamaan umriin keessan yookiin immoo umriin hiriyaa keessanii meeqa akka ta'e appilikeeshinii isinitti himuu danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira liinkii sana tuquun appilikeeshinii kana daawunlood godhaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. يوم هركن فلتا